Hayyee deebinee dhufnee jirra. Beekaatuma adda kunni kutaa lammaffaa goone. Ani si gaafadheen jira gaaficha jechuudha. Amma taraan kashiiti mee anillee mudannoo koo waan na mudate ka gaafii ishii kabajee ani si gaafadhee atis na biraa naftu naan jettee na qabdee jirti. Asumaan gaafii si naa gaafattu isinii kan deebisan jira waan jiru. Akkas hayyee si kan itti fuuf. Mudannoon ati waan jaalalaa keessatti si mudate tokko maal faati nu ibsi. Ana Hayyee. Ani jaaladhee timti aan na mudate garuu. Hayyee. Yani jaaladhee timti nama jaaladhee irraa osoo hin taane kana mudate nama akkanumatti kunoo jira miti ree FB kunoo wannoodhaaf wal baran kun. Hayyee. Akka tasaa na baree ani immoo dura nama na ergisee maaliif namoonni hedduu hin beeku ana akka jireenya namaa jiraatanii nama jala deemaatii shira xaxanii waanuma akkasiisan seetii namni kun wayii bitamee dhufee mee maal haasaa jedheeni aadii jalaa qabee haa jennaan haa hin jedheeni nagaan jedheeni hayyee eessa jirta naan jedhe ati eessa jirta jennaan ani biyya koo Oromiyaa keessan jira jedheen jennaan akkamitti biyya Oromiyaa keessa jira ta'ee oonlaayinii irra turta yeroo baay'ee naan jedhe Oromiyaa keessa maal niitoorkiin hin jiru moo sila Oromiyaan dirqama namni oonlaayinii irra taa'uudha dirqama biyyaalaa jiraachuu qabama jennaan eeyyuu biyyaalaa osoo hin jiraatin namni oonlaayinii irra hin taa'u sa'aatii kana hunda naan jedhe achumaan jennaan obboleessi kee ani biyya koo Oromiyaa keessan jira sii ta'u waan dhufteef natti himi sii ta'u baatu dhiisi cufadhu deemin jedheeni achumaan jennaan hayyee rakkoo miti jedhee narraa cufatee booda takkatuu deebi'ee dawwale amma dhuguma biyyaalaan jirtu ture naan jedhe hin jiruun jedheeni amma immoo takkatu ture gaafa guyyaa shammoo akkam bulunaa deebisnaan ammallee nama kana shira xaxanii nama natti ergee miti jedheetumaan jalaa kaase hoon jalaa kaasuu maal feetaa maal barbaaddee maal dhabdeen jedheen jennaan hin dallaniini akkanatti hin dallaniiniiti taragaaggeena dubbisii naan jedheen achumaan maali jennaan sa'aatii kamirrattuu oonlaayinii irra si arga yoo dawwalan bilbilli kee ring jedheetuma yaama innaa biyya keessa jirtan biyya alaa jirta naan jedhe jennaan achumaan biyya keessan jiraaniin jedheeni maarree hojjettuudha moree maaliin jennaan hojjetaa mootummaa hoo taate yookiin immoo hojjettu mootummaa hoo taate haara sa'aatii oonlaayinii irra taa'i waan namni jedheen hin jiramoo mootummaan eeyyama akkasii baasee fi jiramoo innaa hojii hojjettimoo oonlaayinii irra teetti jettee yaadda ani haadha maatiitii manan ta'a maatii koon guddisa innaa bilbila laalatan oolan jedhe achumaan jennaan kunillee dubbii ta'amu miti sobaa softanaan jedhe abboon atti naaseen bakka kanaa ol si wajjin haasa'uu gizeen qabudheen irraa cufadhe eega biyya keessa jiraattee naan jedhe maal godhu si wajjin haasaaree jedhee barreesse itti kolfeen dhiisee achumaa takkatuu ture hiriyaa na barbaadii naan jedhee na barreesse hiriyaa maali jedhe hiriyaa dubara jechuudha hiriyaa dubara kan qabdu biyya keessa osoo hin taane biyya alaa irraa naan jedhe akkati biyya alaa irra jirtu beekee bareen jira naan jedhe jennaani ani hiriyaa nama barbaadu hin qabu jedhe ofii keetiif hiriyaa qabda namaaf hiriyaa barbaaduu hin dandeessu naan jedhe jennaan anuu naggaadee mitii kaa'an jedhe achumaan jennaan eshi bakka jedhee garuu ati biyya alaa jirta moo biyya keessa jirta naan jedhe biyya alaa jira Dubaay keessaa jedhe bakka biyya alaa jira Dubaay keessa gizee jedhu rifatee takkatu rifatee silkii narraa cufatee galgala immoo naa barreessee naa dawwalee jalaa kaasuu didee barreesse bakka barreessaa ture achumaan maali jennaani aanuu si jaaladhee naan jedhe maal sila maal nati koo maal na beettee na jaalattan jedhaanillee jara shira xaxussee malee akkanumatti akka tasaatii dhufas waan akkanaa hin seenee ammallee hin amanuu yaa shira xaxuufis dhufuu danda'a hin beekamu waan ta'eef achumaan jennaan Dubaay jirta jedhee Dubaay hin jiraan jedheeni akka miree jaarsa qabdannaan jaarsa qabaa maal barbaadda jaarsa koorraan jedheeni jennaan inni eessa jira jennaan biyya ofii keessa jira kaa eessa jiraatan jedheeni ati jaarsa biyya jiru dhiisteeti biyya jiru laaltee akkamitti nama wanni jettaa inni biyya keessa jira akka barbaadee jiraachuu danda'a situ biyya namaa keessa jira jedhee achumaan jennaan ati biyya kam keessa jirtaa maal ati biyya keessa jiraattee akkamitti akkana jetta jennaan anuu biyya keessa jiru biyya maal jedhamtiyyuu biyya kinoo yaa rabbii kana baasiiti Suudi Arabiidha. Suudi Arabii miti Naaroobii maal jedhe Naaroobii keessa jiraadha naan jedhe inni Naaroobii keessa hoo jiraatte ammaan na galchireen jedhe jennaani bakka kaansilii godhi naan jedhe maal kaansilii godha jennaan jaarsa keessanii naan jedhe
abboo ati kaansilii ta'in jedheen jennaan maaliin aan jedhe kaleessa gizeen ani biyya keessa jira siin jedhu sanii hayyee jettee narraa cufattee deemtee deebitee immoo hiriyyaa biyya keessa jiru barbaadinaan jette biyya alaa jiru barbaadinaan jette deebitee ammoo ammaan Dubaay jira jennaani maaltu kana hunda si haasawsiisee ati hiriyyaa biyya alaa jirtu taate biyya keessa taate wannuma kana hunda daandii kan hunda maaltu si baasisiiseen jedhe jennaan ani Naayiroobii ture biyya laaluun biyya galee jira amma Itoophiyaa keessa jira intala sanyii beekamtuu barbaadee fuudhuu fedha inna kanaafi naan jedhe inna ana maaliin nabii taree ana yu Facebook dhaan na barate yookiin immoo wanna odha messenjera na barreessitee na barte malee mannati kun an beektu silaan ta'ee fi warra maatii makeetiin mariyadhuuti fuudhiiti deemka biyya namaa amma booda immoo bilbila narratti dawaleen isaati si yala akkasuma hin qabu bilookisi godhaan jedhe akkasuma ta'amuu qabu Dubaay keessa jiraataatiin akkamitti sireesiin qaccaatuma maal naan jedhe sireesii qaccaatuun kun waan maal akka ta'e hin beeku asuma meegaafiidha naa deebisaa sireesiin qaccaatuma maal naan jedhe sireesiin akkatti qaccaamu san hin beekne ka sireesiin qaccaatu kana naan galle inna achumaan bakka ani si wajjin haasa'uudhaaf fedha hin qabu abbaa kunarra dhaabiin jedheeni hin didee akkamitti hoggaa meeqa hojjette naan jedhe hoggaa 8 hojjedheen jedheen bakka an gammadee humnaa ol jechuudha na dogongorsiisoo akka isaatitti bakka daandiraa na dabsuu fedhee ture achumaan hoggaa 8 hojjette maal goote maal naan jedhee mana biteen jira innaa ammas hojjedhaan jiran jedheeni bakka waliin akkana godhanne gaa'ela jaranna naan jedhe asumaanuu jechuudha sobaaf akka dallaalam dhufe bareen akkas jedheeni malee sobuu barbaadeeti miti isuma mataa isaa jechuudha hamarraa garuu maqaa isaallee hin beeku ifamuli gaafadhe gaafa san ina himee jira irraa fadheeraan inna achumaan bakka ama biyya kooti galuuf gara jaarsa kooti jennaani hammanumatti immoo naan jedhe fixadhe bakka waggaa kunaan gala jennaan lakkiin galin naan jedhe aaraan hin gala maalidha maalii tan qabaa jennaani galuun qabdu asumarraan piizaa si hojjechiiseen si fudhadhaa naan jedhe eessa na fudhatta jennaan achi si fudhadha ani jaarsaan qaba jaarsa koo jala na fudhatta jennaan hin qabdu jaarsa garuu qabaattullee homaa miti inni biyyaa fuudhu jedhe inna maal jechuudha biyyaa kan fuudhaa mana ta'uu qabu baay'ee tokko hundee akkamitti jecha akkanaa kana jechuu danda'e namni kun jedheeni maal odoo si taate hoon jedheen osoo si taate hoo akkamiin jedhe jennaan osoo na taate immoo jaarsa kee biyyaa jaartii koo biyya alaan erguu jedhe jennaan ati maal goota reema biyya alaa keessaan jedhe hojjedhee jijjiiramuuf jedhe akkasuma ka'anis hojjedhee jijjiiramuuf biyyaa baheen jedhe jennaan waliin hojjennee jijjiiramna naan jedhe hin arrabsee arraban taane hin arrabsee achumaan arrabsinaaniin warri seeraanis hin guddisne maal naan jedhe ati warri seeraa si guddise waan ta'eef birri bichaa nama birrii qabu lakkaatiin deemu jireenya kee guutuu keessatti garuu jireenya namaa keessa deemu seenuuf hin deeminiin jedheen irra cufadhe achi booda immoo bilookii godhe bilbila koo keessa diiletiisa godhe kana maaliif kaasee jireenya dhala namaa keessatti jechuudha namni bifa meeqatu jira nama dhibaa maaliif jennaan jaarsa qaba hoo jette hiikii kootu jedhanii hiriyyaa qaba hoo jette dhiisii kootu jedhanii ani jaalachuu hin barbaadu yoo jette akkamitti diddasiin jedhanii yoo ati biyya keessa jira jette ka biyya keessa jirtu maal irraa goona jedhanii yoo ati biyya alaa jira jette immoo si malee namni jiru giifti siin jedhan yaa hawaasa keenya dhugaa rabbii dhugaa dubbachuudha kuni ta'amuu hin qabu dhugaa rabbii kuni dogongora guddaadha eenyuun irrattuu hin raawwatiin waan akkanaa kana warroonni dhiiraa keessattuu jechuudha dubartii keessas jiraachuu danda'a dhimma waan akkanaa kana karaawwatu keessattuu warroonni dhiiraa hin dagalagina waan akkanaa kana maaliif jennaan gaarii miti dubartii waa meeqa isiniif taati haadha manaa teessan ilmoo teessan obboleetti teessan haadha teessan waa meeqa isinii taati dubartiin kana laalaati gaafa dubartii takka gowwomsuudha bakka irratti murteeffatanii kaatan maal yaaduu qabdan tokkoffaa haadha teessan odoo sobanii maaltu isinii dhaga'ama lammaffaa obboleetti keessan osoo namni akkasii gowwomsee maaltu akkasii isin dhaga'ama sadaffaa ammoo osoo ilmoo teessan namni gowwomsee akkana godhe maal isinitti fakkaata arfaffaa ammoo osoo namni jaartii keessan aan isin fuutanii uf jalaa qabdan isin harkaa gowwomsee itti fakkeessee isin jalaa fudhate maaltu isinii dhaga'ama kana dhugaa rabbii bakka itti kennaati waan akkanaa kana itti yaadati irraa fagaadhaa bilisa waa tokkoon gatii isinii qabu hin jiru maaliif jennaan wanti namaa hanuma namaati wanti gatii namaa qabu tokko hin jiru asumaan immoo shamarran kennaafillee wanti hin dhaabu tokkoffaa warri hiriyyaa namaa yookiin immoo jaarsa namaa jala deemu baay'eedha hedduu tokko asumaan dhiifama illee narraa taati jaalalli akkasii sun kijiba jaalalaa miti abbaan barbaadina jibba abbaan barbaadina jaaladhu nan dubbadhaan amma soo ta'e jaalalli akkasii sun jaalalaa miti shamarri oduu
inni hiriyyaa qabu beektu dhaqxee isa jaalattu dhuguma jaalattee oduu hin taane mana isaa san diiguudhaaf ofii dura diigamtee baate waan ta'eef kanaaf isa san diiguudhaatti asumaan kun dhaamsa kooti filis of eeggadhaa waan akkanaa kanarraa shamarran kennamoo nama isin dubbise hundaan siireesii mataataniitu ittiin haasa'inaa namni tokko bitamee isinii dhufaa namni tokko maalummaa keessa laaluu isinii dhufaa inna kanarraa sirriitti of eeggadhaa kabiraa ammoo si baran immoo suuraa na ergan jedhan tokko jira viidiyoo si ilaallaan jedhan tokko jira tasuma ta'e waan akkasiisan itti seentanii hin hojjetinaa hin haasa'inaa isiniin jedha dhaamsa kooti kun asumaani maaliif jennaani har'a si fakkaatii si taasaa borummoo miidiyaa irra si baaseeti guyyaa tokko guyyaa lama ajandaa si godhachiisa maatii kee immoo si dhabsiisaa jechuudha kanaaf of ta'aatii sammuu keessan qofatti amanamummaadhaan jiraadha namni yoo ofitti amanee ani waan kanarraa bilisa jedhee gaafa ofitti amane namaafis jaalala dhugaa horachuu danda'a garuu waan kana irraa bilisaa miti jedhee yoo sammuu ofii keessatti hanshakku taate shakkiin isa keessaan jirtu taate jaalala dhugaallee namaa qabaachuu hin danda'u wanti kun hundi uumamuu danda'a maaliif jennaan eega biyya jiraatte birrii hin qabdu waan ta'eef hin barbaadamtu tokkoffaa shamarri bakki itti laaluu qabdu of laaluu qabdu gaafa biyyaa baate immoo birrii qabda hin barbaadamta jaartii namaallee yoo taate hin jaalatamta jaalallee namaallee yoo taate hin jaalatamta ka akkasiisuun isin jaalatee osoo hin taane jireenya keessan diiguudhaaf jireenya keessan faallessuudhaaf birrii qofatti amanee birrii qofa jaalateeti malee hoo barbaade boru kalee keessanuu gadi baasee baqaqsee isin gurgurataa jechuudha birriitti kana itti amanaati hin dogongorinaa yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessaa achi booda immoo yoo dogongorri dhiifama haala jiruun waan isinii hojjetamuu barbaaddan asumaan namni yaada akkanaa qabdan gadi baasaatii dubbadhaa ijoolleen Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtanii nageenya keenya kan onna irraa isinii wajjin haa jiraatu jecha siifan illee finnee dhufnee jirraa ni finna anallee kaabbuleetitii akkamiilaan na fidee asii na baastee irratti kinoo kan jammare hoo isinitti tole laayik sheer koomentii godha yoo isinitti tolu baate immoo dhiisaa homaa rakkoo hin qabu kanumaan isiniin jedha asumaan nagaan naa tura nagaan naa bulaa turtii gaarii isiniin jedha akkasigaa yaada qabdan asumaan jala na barreessaati kanumaan haasa'uudhaa dhufe yaadni baay'atii farriitti fi'an jedhe Oromooni osoo haasa'amee hin dhumatu osuma beekan cal'isuutu caala akkasiin isiniin jedha turtii gaarii